ta'e kottaa qalbeeffadhaa laalaa wanti Kiristoosiin dirqamsiise gadi buuse jaalalaa akeekni Waaqayyoo akka ta'e isin qalbeeffadhaa laalaa wanti Kiristoosiin dirqamsiise gadi fide jaalalaa namni Waaqayyoon hin gammachiisu hafuuraan malee baras akkasuma hin qisaasessa Gooftaa wallaalee namni Waaqayyoon hin boqochiisu amantiin malee baras akkasuma hin qisaasessa Gooftaas wallaalee akeekni Waaqayyoo akka ta'e kottaa qalbeeffadhaa laalaa wanti Kiristoosiin dirqamsiise gadi fide jaalalaa akeekni Waaqayyoo akka ta'e kottaa qalbeeffadhaa laalaa wanti Kiristoosiin dirqamsiise gadi buuse jaalalaa namni Waaqayyoon hin boqochiisu amantiin malee baras akkasuma hin qisaasessa Gooftaas wallaalee ija hojii hafuuraa amantii fobsii Gooftaa mul'isaa bartuun Yesuusii ija hojii hafuuraa amantii fobsii Gooftaa mul'isaa bartuun Yesuusii inni gaajjedhaan oola kaafamu tulluuf gaaronni haa hurreeffamu daandiin walaaqixxeeffamu inni gaajjedhaan oola kaafamu tulluuf gaaronni haa dhabuufamu daandiin walaaqixxeeffamu Arabara manjoko bada ko wanta tanif rakatu obsana bada biye lafa wanansi manne isin simatu obsana bada narabara wanjoko bada ko wanta tanif rakatu obsana bada biye lafa wanansi manne isin simatu gara hidada nunjete tato nunjete tato wanjo ulfata tofo hada namte tato nunjete tato nunjete tato wanjo ulfata tofo hada namte tato narabara wanjo ko bada ko wanta
taataniif inni baattu obsaan naabadda. Biyyi lafaa waan naan simanneef isin simatu garaa muradda. Nun jette tato nun jette tato wanjo ulfata tofo hadda dhanamte tato. Holichaaf karaa qullaatu hojjeta. Afurri Waaqayyoo laphee bullaa filata. Gooftichaaf holichaaf karaa qullaatu hojjeta. Afurri Waaqayyoo laphee bullaa filata. Gooftichaaf holichaaf karaa qullaatu hojjeta. Afurri Waaqayyoo laphee bullaa filata.